aappii adda addaadhaa bilbila keessan irraa qabdan keessa aappii iccitii keessa qabdan fakkeenyaaf kanneen akka galarii kanneen akka waatsaappii kanneen akka iimoodha kanneen akka miseenjeraadha akkaataa qulfiidhaan qollofuu dandeessan isin barsiisan malee namni biroodha akka irra galee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kun laayik shir gochuun nafaa duraan hordofa. Hayya daawwatan kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa tanii barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalarras ni baasa irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanas teessifataa asirratti ta'e koon sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee faa na gaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanas suuraa kana tanifitaa suuraa kana irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sirra olusaa gaddeemtu olusaas gaddeemtamu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jiru jalatti daawuloor jetturtii daawuloor tan tuttaniiti aappii kan bilbila keessatti gabbuufattanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufattanii gargaltanii aappiin kana haala kanaan isin banamaa asirratti start naa kan jiru tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan qulfii itti godhadhaa isin jechuudha yoo barbaadan piinii itti godhachuu dandeessanii yoo barbaadan immoo haala kanaan kanatti godhachuu dandeessan jechuudha ammallee koonfirmii godhaaf itti deebisanii achi booda haala kanaan appilikeeshinii isin bilbila irraa qabdan hunda haala kanaan isiniif jechuudha aappii qulfiidhaan qollofuu barbaadan hunda jechuudha raayitii itti guutanii jechuudha fakkeenyaaf kanneen akka waatsaappii galarii fa'aa jechuudha miseenjera fa'aa achi booda look jettu jirti shirratti yeroo tokkoof kilikii gootanii achi booda ammallee haala kanaan foormeeshinii yookiin eeyyama isin gaafata eeyyama kana hundumaa lachuu raayitii sana oonii gootan jechuudha inni sana hayya daawwatan kiyyaa egaa haala kanaan qulfii itti godhatan jechuudha booda aappiin isin qulfii itti godhatan sun jechuudha qulfii san bantan malee seenuu dandeessanii namni biroollee nagartee isin duraa seenee waan adda addaa isin duraa waan keessan keessatti ilaaluu danda'u.